Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaa isin haga isin hin jenne ta'an sun sagantaa addaa qabannee dhufnee jirra. Sagantaa waa hedduu irraa hubatuu dandeettanidha. Kan waan hedduu of keessatti qabatedha. Isin affeerree jirra. Wajjin turuudhaan itti boharaa isin hin jennee jirra. Itoophiyaan uummata miiliyoona 40 hanga miiliyoona 50 qabatte biyya ta'uu yoo hin dandeenye Eertiraa fi Jibuutiin uummata miiliyoona 5 gadi qabatanii akkamitti biyya ta'an yaada kanaa fi kan biroollee of keessatti qabatee jira. Hubannoo guddaa irraa argachuu kan dandeettanidha. Wajjin turaa. Addunyaan garam deemaarti biyyoonni gurguddatan kun dachii bal'ifachuudhaaf fiinxa kaanii fiinxa biroo dhaqqabuudhaaf godhan nuti garuuyyuu galaana kiiloomeetira 60 irratti galaana kanatti jechuu hin dandeettanii jedhamuun baay'ee ni miisa jechuudhaan waraanaan barbaadu. Gara waraanaati wanti kun akka argamu hin barbaadu garuu why the diplomacy of Africa wa alaykum assalam jamu diplomaasiin Afrikaadha akka laal Ameerikaan Alaska maallaqaan bittee amma Kaanaadaa iyyuu maal jettee laal Kaanaadaa kottu as gali jettee Saawuzii gadi dhuftee mootii mataa keessa tumtee biyya keessa mootii Venezuelaa fuutee asi galchitee Venezuelaa illee kontroolii isii jala because gama gadiitiin Chaayinaa sodaatanii jiran Chaayinaani hariiroo isii wajjin eegaltee daangaa jala qe'ee jala nu galaa jirti gwaaroo jala nu galaa jirti jedhanii sodaatan. Gwaaroo jala nu galaa jirti jedhanii sodaatan. Ala hubadhaa jara keenya. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee taatuma mee yaada free beekaa siyaasaa mootummaa biyyattii san bulchaa jirullee dhiisaa ofillee ufuma laalaa dhaabbadhaatuma laalame. Yoo biyyoonni kun Chaayinaan achiin babal'attee Taayiwaaniin malee Raashaan babal'attee Yukireeniin dabalachuu Raashaan hangar'aa Alaaskaa gurguruudhaaf quboof ciniin jirti beeka. Quboof ciniinan 15 miiliyooniin gurguranii jettanii maallaqa guddaadhaa miti. Ameerikaan dachii isii jirtu kana hunda isii bittee babal'ifattee lafa har'a biyya guddoo akkanaa kana taate. Maaliidhaadha asii giriin kaardii giriinlaandiin hogguu hawwitu. Asii kaateetiin wadaba naannoo biyyoota Iraaniin tumuudhaa fi East Afrikaa galaana Indiyaa kana yeroo barbaaddu maali Itoophiyaan maafi warroonni Afrikaa kunniin why we don't get back our Djibouti miliyoona nurraa gurgure maaf hin deeffanne. Eertirama miliyoona gurgure sun maaf Itoophiyaatti maxxansine. I'm not saying waraanaan jedhaan jiran. Waraanaan jedhaan jiran. Kana think about logic matti yaadame mee yaada dhaabbadhaatuma taa'atuma maaliif jedha. Waraanaaf deemaa jiranii isaan waraanaaf deemaa jiran. Garuu maaltu biyyoota kannii waliin galchuu dandorge. Maaliif waliin maxxansuu dandorge. Jibuutiin akka wadaba taatee Itoophiyaa malee silaa jiraachuu hin dandeettu. Garuu maaltu jiraachisa? Iddoo sanatti kaambii ijaarrachuudhaaf qofa addunyaan hundi maallaqa kafaltiif. They don't care about Ethiopia. Ethiopia irraa galii argatanii dhaabatanillee what they are doing is American kaamba achi qabdi, Israel achi qabadha jetti, Raashaan achi qabadha jetti, Chaayinaan achi qabadha, Saudiin achi qabadha jetti, Middle East hundi isaaniitu iddoon sun iddoo istiraatiijii waan taateef jechuudha. Iddoo akkaan murteessituu waan taateef iddoo san irratti tolfitu. Nuti garuu kiiloomeetira 60 irraa fagaannee tiinneeti yaabbaa hin liju haa xammaa'u jedhan san taanaa jechuudha. Yaabbaa hin liju haa xammaa'u. Uummanni Itoophiyaa sadarkaan irra jiru waan jiru kana. Jibuutii miliyoona kennu harkaa kenna. Eertiraa miliyoona kennu harkaa kenna. What is the reason? Anama maaliifi Abbaayeen akkaataan itti dhabe. Inaulan loojikii kana dhugaa dubbachuudhaaf takkallee wanti Oromoo irraa saalfachuu qaba hin jiru. Yookiin amma wanti kun yeroo tokko namni yoo yaada kan dhiyeessitu biltsiginnaa no. The interest of my people. Interest fedhii akkuma fedhii amma akka lammii Ameerikaatti Greenlandin Ameerikaan argannaan gammachuu qaban. As an American citizen. Kaanaadaan osoo Ameerikaatti as galteetii gammachuu ajaa'ibaan qaba. Kaanaadaan osoo qaama Ameerikaa taate fedhiidhaan jechuudha. Waraana tokko malee walii galanii osoo tokko ta'anii gammachuu bal'aan qaban. Akka salphaatti akka bashannanee galaa akka barbaadetti travel gochuu dandeetta jechuudha gara siimii jaayetti jechuudha. Amma Kaanaadaan barri zayita isii ni baasti, zayita dachii jalaa ni baasti, zayita isii fi gaazni isii achii ka'ee as dhufee Kaalifoorniyaa maal kaampaaniilee biyya Ameerikaa keessatti qulqullaa'ee deebi'amee ol deebi'ee gatii guddaadhaan itti gurgurama. It is just warra Afrikaa irraa garaagarummaan isiin qabdu waan xiqqoodha.
waan xiqqoo because Afrikaan natural resources hin qabdu wanti godhamu maal Afrikaa irraa ni fudhatama ni hatama biyya biroo geeffama by the way biyya biroo geeffama qabeenyi Kanaadaa keessa jiru wanti godhamu achuma as fuudhama asitti Ameerika process godhaa itti deebistee gurguratti look American gaza baastuu fi Kanadaan gaza baastuu laalta walitti dhufu Minnesootaan gaza baastu gatiin gaazaa garuu $3 gadi Kanadaan gaza dachii jalaa qabdu $4 oli gaalanaan $4 oli waan ajaa'ibaati bar natural resource qab maaliif kana godhan zeetan dif zayt yookiin ammoo isa crude oil jedhamu kana akka jirutti Ameerika turraa bita okay Amerikaan irraa bittee as keetti asi process gootee qulqulleessitee achi garagalchitee dhukkee irraa kaasti maallaqa xiqqaadhaan irraa bittu it's unbelievable $4 fi shilingii akkanaa bar calculate goda 3.785 hidhan halala 130 maallaqa isaaniitiin it's so expensive kanafi ani principally western keessa jiru kuni Afrika irratti baaf indalani Afrika rakkoo isi yeroo hunda warroonni biyya kolonii kun garjaa caccabsaniiti rakkisanii jiru isi let me say something that is interesting yeroo baay'ee Oromiyaan biyya hataatu jennee falmaatti ture independent Oromiyaa biyya taatu barbaannaadha fedhiin Oromoo nationalistii kana garuu dhaabni siyaasaa Oromoo tokkolleen yeroo ammaan tanaa jiru tokkochilleen ka Oromiyaa walaba taatu sagantaan barbaada jedhu kijiba yoo ta'e malee hin jiru none of them hin jiru kijiba hundi siitu aangomaafi okay alagaa yoo laaltanii jettan Oromiyaan biyya ta'uu hin dandeettu jedhanii nuuf mormu Oromoonis walakkaanis OPDO amma aangoorra jirtu dabalattee Oromoon Itoophiyaan Oromoon eenyurraa fottoqa Oromoon biyyan ta'uu jechuu diddaadhaaf bar Oromoon biyya ta'uu hin dandeenye Oromoon eenyurraa fottoqa Oromoon atubaadhaa siin jette warri PPP kun faarsee bulaan fi dhiitee kufaan kunniin let me just see that if Oromia cannot be a country ummata miliyoona 45-50-60 qabattee biyya ta'uu kan hin dandeenye yoo ta'e how come Eritrea can be a country Eritrea maaltu biyya gochuu danda'a Djiboutiin akkamitti biyya taati Somalilandiin akkamitti biyya taati jennee dubbanna biyyoonni Afrikaa hedduun isaanii warra kuma lakkoofsa ummanni isaanii lakkoofsa Finfinnee fi gadi lakkoofsa akkamitti isaan sunniin biyya ta'u so yoo Oromiyaan biyya hin taane Eritraan illee biyya ta'uu hin qabdu wanti dhufu maaltu dhufa jara keenya abbaa irree yoo taatan abbaa irree taati biyyattii babal'isaa ulaa galaanaa uummata sanaa achi bana hiyyeessi keenya galaan irratti hin dhumatini yoo xiqqaate qurxummii qabee qurxummii gurguratee jiraachuu qabaadha addunyaa abbaa irreeti zamanni zamana abbaa irree waan taateef biyyi koo akka biyyaatti I don't know. They don't recognize me as an Ambeka. Ethiopiani, Lamile America, Kalami Sanity recognizing go to that's a bullshit mind of Belzadina. Samu Amara fi Samu Tigre Batet of Teti. Isumasan of taking shape up of Gotetin. Lamile Sani be allotted to the Latin, Akalami Tilat. This is a garbage. Want to Samu only Samu. And also Ango be a son about it. Wasn't it? And I give it. And also Ango Ethiopia can cover the number one thing, one thing Gurumalida, Lemmilen Ethiopia be Al Ajran. Lemmilen Ethiopia, Alotanis Ethiopia, Abbanis and Ethiopia, and I will recognize them immediately as Ethiopians. Lemumala Mafakenda. Akamajari, Yellow Cardi, Mal Cardi, Jetet in the Marakistu good, and a bit of Well, not just that. You get that Lamin Israel Taka. Lamin Israel Taka mal jette falasha that Ethiopia ke alatte gudatte Israel tangante Ethiopiani lammi lamumma ka Ethiopia kennu kana it's shame jette in Arab city Ethiopia akkamitti lammi ofiti fi lammi lammafa yellow card dan kennama they should be immediate citizens kan jedhu biyyoonnummaan addunyaa keessaa sammuu tortoraa fi sammuu nafxanyaa baattee hanga dhaatiin deemtu lammiilee ofii ofirraa dhiibdu akka Itoophiyaan jirtu.
Go to Kenyans. Lammiileen isaanii ciqiccikii qabu. Go to any other countries. Biyyoota biroo hedduu deemaa laala. Biyyoota Awurooppaa, Kanaadaa. Ishii biyyattiin tun ammallee biyyi lammiilee ofii achi dhiibdu ofirraa haadha abaarsaati. Haadha abaarsaati. Haadha abaarsaati. Abaarsa kana aangoo keessa namni barbaadu hin jiru dhiiroo. Probably diasporaan ammas istiraatejii kana hanga jijjiirtanitti hanga sammuu furrii kana keessaa baastanii lafa darbitanii lammiin dhiiga Itoophiyaa kan qabu dhalataa Itoophiyaa kan ta'e maal Sheek Alaamuddiniin Arabaami fuutaniitiin haadha isaatti Itoophiyaa deettanii galchitanii lammummaa biyyattii sanaa kennitanii fi mata kan qabeenya qabu qofaadha kasi Itoophiyaan kan shirruu jettuun. If you have money, you are a king. Eessattu si barbaadan. Ameerikaan illee $5 million golden cardii qopheessitee jirti. But Itoophiyaan garuu biyya hiyyeettiin suni lammiilee isii yoo jaalala lammiilee ofii yoo hin garsiisne. How do you expect me to love Ethiopia? Biyya Oromoon akka lammii lammaffaatti yookiin sabaaf sablammoonni akka lammii lammaffaatti keessan laalamaa bahan achirraa dhiibamanii gara biyya alaatti darban har'allee mootummaan biyya sana irra dhufe biltsiginnaa yookiin ammootu warri biltsiginnaa yookiin PP ofiin jedhan kun har'allee lammiilee isii biyya alaa jiru guyyaa kadhaadhaa yaalaa hubadhaa waan Abiyyi Ahmad godhe guyyaa aangootti dhufe lammiileen keenya kanneen biyya alaa jirtan maakiyaatoo tokko guyyatti nu dhiisaa $30 ja'an nu kennaa Itoophiyaan diaspora trust fund banuu nu banaa jedhee banneef bakka sammuun jara kana gaariidha lammiilee isii kana ni beekti jenne garuu 4 kiiloo achi deebinaan 4 kiiloo to'atanii galfatanii beeknaanin wala baluu jedhan ajjeechatti eegalan maali sammuun akkanaaf furriin sammuun keessa yoon banamaadha furrii kana banaa dhiqa ajaaksii barbaadaa dhiqa fooriin poolisii keessa poolisii lammiilee keessa irratti hin qabdan dhiqa kana booda dachii babal'isaa boo hin dhiphisina eta abbaatu oromiyaan biyyan taatu taanaaniin warra ollaa jiranis biyya ta'anii taa'uun hin barbaachisu. We need to expand. Dhugaasnitti expansion barbaachisaadha. Maali Ameerikaan asii kaatee wannaa kadhattu maal isinii hin galuu? Chaayinaan Taayiwaaniin tuquu hin dandeettan deemtee asitti kunoo South Ameerikaa dhufuu barbaaddi. Raashiyaan yoo dandeette Alaaskaa deeffachuudhaaf miliyoona 15 gurgurtee dachii zamana sallaalaa biyya isteeta tokko guutuu miliyoona 15 gurgurte har'a seenaadha. Quboof ciniinan. Itoophiyaa miliinik qomaaxichi Jibuutii akkasii gurgurate. Eertiraa akkasii gurgurate har'a Itoophiyaan mallasfaatis taanaaniin mallasfaati ammoo laal daranuu seenaa xuraawaa warri dalaga TPLF. The worst history bakka seenaa xuraawaa biyyattii sana ulaa galaanaa malee hambiste. Kuni jaalannee jibbinellee. Wanti godhamuu qabu waraana deemamuu qaba deemamuu hin qabu akka kiyyatti. Garuu biyyi sun akka kamiinuu haa ta'u babal'attee Jibuutii galchuudha. Faransaay wajjin waliigaltee isaanii sadarkaa addunyaatti mallattaa'ee jira. Waliigalteen sun expired ta'ee jira. Galchuudha Jibuutii illee. Maaltu dhufa gifaa bal'oo xoorinati yoo ta'e akkuma Gaazaa kana si godhanii bara yoo guddatti. Akkuma Gaazaa kana taata. Maal Abiyyuu fixaa jiraami maan tawaaktee guyyaa tokko wama argatta. Garuu ammoo negotiation is important. Biyyoonni Afrikaa koloniidhaa biyyoota Afrikaa irraa harka kaasuu danda'u qaban. Pireezidaantiin Jibuutiidhaan alataa Dirreedawaati. He's in Ethiopian. And maaliif akka garuu Itoophiyaatti akka garaa jabaatan naaf hin galu malee. Maaliif akka isaan Itoophiyaatti garaa jabaatan namaaf hin galu malee lammii Itoophiyaatti gaggaraadha bakka garaaf garma isaaniiti malee Dirreedawaa dhalatee Dirreedawaa guddatee against Itoophiyaa dalaguun yookiin ammootu yoo barbaadan funyaan dhiituun lammiilee Itoophiyaa biyya san keessaa akka bahan dararuun it's a shameless thing. Sababni kana hundaafuu sababa Abiy Ahmad waggoota 5 dhufe kana lammiilee isaa biyya irraa achi bahan kabajaa waan hin qabneef. Kabajaadha. Osoo lammiilee isaatiif kabajaa qabaanne
Biyya Saudi Arabiyaa keessa lammiileen keenya tokko hin hidhamu. Baasaa fidaa bakka. Ijoolleen keenya hojiidhaaf gama keessan deeman malee hidhaa keessaniif hin dhufne jedhanii baasaa fidaa galchaa qe'ee abbaa isaanitti adeemu. Okey. Karaa gadhiisa. Baasa lamaa sadii hin galchita gara ijoollee. Godina faffacaaftee godina irraa galchaa horii godinaatiin jechuu dandeetta. Sababni rakkoo addunyaanis nu tuffattee lammiin keenyas qurxummii nyaata qurxummii taate sababa biltsiginnaan poolisiin isii lammiilee isii biyyarraa dhiibu isaan biyyaa bahan ammootu dantaa isaaniif dhabuu irraa kan ta'u. Ammas taanaan sammuu keessan bana waan hojjettan keessaa wanti akka diyaaspooraa isin fayyadu hin jiru. Osoo beektanii aangoo teessaniifu diyaaspooraadha kan isin fayyadu. Maqaallee kan isin godhu diyaaspooraadha. Diyaaspooraan waa hedduu qaba. Waa hedduu qaba. Wantoota hedduu diyaaspooraan qabu kana garuu OPDO'n garaa ofiitiif akka waan diyaaspooraan kun yoo asii galee aangoo irraa saamu aangoo itu isin irraa hin barbaadu diyaaspooraan. Jaalala biyya ofiitiif qabu qofa jaalala biyya kootiif qabu sana lammummaa biyya kiyyaa sana naadhiisaadhaan. Naadhiisaa. Maali Galaanaa Girmaa maal jechuudha? Miira keessaa baa isin warri miira keessaa bahuu hin dandeenye. Warri osoo Oromoon rakkoo keessa jiru baalaa gisee nu jechisiistaniiti Oromoon garuu ilmi haati Oromoo gandoon dadhubataarti qonnaan bulaan Oromoo fixaa jira milishaan keessan. Miira maal keessa jira Oromoon maqaadhaan baalaa gisee nu jechisiistaniiti amma miira keessa jirtan nuun jettaa. Diaspora never been in Mira. Diaspora loves his country much more than you guys do. Dhugaa isinitti himu. Akka diaspora osoo nyaatee quufee buluu danda'u. Mana gaarii agartaa mana kanam. Ilaala. Agartaa mana mukaa kan. Mana babbareedaa keessa osoo jiraatu wanti tinqate hin jiru bar. Bahee galee hojjetee bashannanee jiraachuu osoo danda'u. Garuu jaalala biyya ofii waan qabuuf amma bara in kennina laala si amma laalu wadho miiraa miti bar diyaaspooraan osoo miira keessaa iyyuu seenee dhugaa qaba. Dhugaa sitti hima. Akka diyaaspooraan yoo dhibame diyaaspooraa iyyitan. Yoo haadhaaf abbaan irraa duute diyaaspooraa iyyitan. Mootummaan doolaara takkallee taanaan guyyeetti naaf kennaa jedhee diyaaspooratti iyyata. Waan isa spoonsor isa godhuu yoo dhabe diyaaspooraa gaafata. Okay? Garuu miseensota keessa yoo laaltan amma laalamma kantiibaan Adaamaa maal godhaa jira? Maal godhe? Oromoo gandaan buqqise inkwaan lammii alaa ofi qabu miti laal. Arsii Harargeedhaan mana Adaamaa keessaa diigsiise maqaa kooriidarii jalatti haguuggatee. Dhugaa jiru sitti maal? Kantiibaan amma naannoo Shaggarii amma maali? Hattoota. Amma laalamma kun iccitiin isaa bahe Kaanaadaatti $1 miliyoona mana bitateedha. Kuni diasporaan miira keessa galuudha silaa isini kan miira keessa galtanii hattoota kana ofirraa buqqistanii darbitan. Uummanni keenya har'a maal taataniirtu walii rifachuu iyyuu dhabdaniiru. Nama isin biratti ajjeefamee akka waan burtukaana lafatti miti timaatimni iyyuu abbaan itti lafee timaatima takkaa yoo namni irra hojjete nama dhagama. Diaspora still feels human being is a human being. Kana sirriitti hubadhaa Girmaa. Diasporaan akka amma jettuu miti. Osoo as dhuftee iddoo diaspora haala diasporaan rakkoo saba isaa kan itti rakkatu agartee you don't say diasporaan miira keessaa baha. Diasporaan jaalala biyya isaatiif qaba. Garuu isin jaalala diasporaadhaaf hin qabdan. Badhaadhinni hoogganni badhaadhinaa takkatuu aangoo irra baatan takkatuu aangoon isinitti kennama lubbuun ilma namaa isin bira dantaan qabdu. Gatiin qabdu. Diasporaan garuu kan wama takkaa'u achi keessaa hin qabne laal kan wama takkaa'u achi keessaa hin qabne biyyi kun biyya kooti lammiin kun lammii kooti. Yoo biyyi sun kabajaa qabaatte iddoo deemetti kabajaa qabaa beeka. Maal jettee Amiin? Amiin barreeffamni kan kee dafee badina jala.
maal waan akkati jettee I'm not sure. Mee ispoonsara nurraa ta'ii kaa PP jettu dhiisii isatu miira keessa. Isatu miira keessa jira. Maal ispoonsara kamaalii sii ta'an? Ispoonsara kamaalii sii ta'an naaf hin galle. Ispoonsara maaliiti? Ispoonsarri kamaaliiti? Ispoonsarri kamaalii waan akka ta'e hin beekne. Ispoonsarri Ameerikaa amma warra as galee iyyuu ijoollee as galte waliin rakkataa jirra. Fandirees gochuu jirra. Rakkoon kenna bara. Biyya baqaatti waliin rakkannee ispoonsar goonee finnee asitti illee amma Tiraamp namichi jedhamu kun kunoo giriin kaardii warra hin qabne jedhee raasutti jira. Raafama kan wajjin illee diyaaspooraa rakkata. Honestly speaking. Galanni diyaaspooraa kuni guyyaa diyaaspooraan dachee kanarraa dhabame hundi isaa osoo garaa isin jabaate waggama takka diyaaspooraan osoo lammiilee Itoophiyaatti yookiin biyya sanatti sumni osoo erguu baate reemitaansiin biyyattiin sun ittiin guurattu bar bajeta Itoophiyaa keessaa gara parsantii 1/3 ol kan ta'u reemitaansii diyaaspooraa irraa akka ta'e galu beektanii the remittance maallaqa diyaasporaan maatiidhaaf ergu. Maallaqa diyaasporaan maatiidhaaf ergu. Sababiin kana isiniin jedhuun maal beektanii? Sirriitti mee hubadhaa. Fakkeenyaaf fakkeenyuma tokko yoo fudhattanii ijoollee mee fakkeenya tokko isin hima. Mindaan hojjettoota mootummaa biyyattii sanaa mee guddaan isaa meeqanaa barreessame? Mee namni tokko daa barreessa. Mindaan hojjettoota mootummaa dhugaa keeti akka malee garaa laafaa kuni beekamaadha. Garuu hundaa miti yoo xiqqaate parsantiin 50 diyaaspooraa garaa hanga takka ni laafa. Warri garaa laafne illee jira. Kan garaa jabaateetiin taa'u. Mee mindaan hojjettoota mootummaa guddaan meeqa barreessa? Mindaa hojjettoota mootummaa guddaan meeqa? 30, 50, 60. 50 nyaata diyaasporaan hojjetaan tokko ataan average mee 40 inni guddaan okay. 40 jechuun 40,185 bahiraame. 40,185 firaa. Dafame meeqa dhufa? Doolaara 200 fi okay 30 PhD'n 30 jedhe PhD'n okay doolaara 200 fi 40 sun jechuudha. 40 suni doolaara 216 doolaara 216 okay honestly speaking guddaa dheettanii ta'uu mindaan kun guddaadha jedhameeti doolaara 216 kun diyaaspooraan keessattuu namni singilii ta'ee namni maatii hin qabne namni ijoollee hin qabne namni moorgeeja hin qabne daily they can make it. Ubaruma yoo oofe jechuudha. Isima xiqqoo ubariinu yoo oofe they can make it. $200 something wallahi they can make it. Simply. Garuu irra guddaan isaa maali baasii gurguddatu jira akkuma maallaqa argattu ammoo maatii ufiitii fi waggatti yoo xiqqaate diyaasporaan maallaqa hedduu baasa. Maallaqa hedduu erga diyaasporaan. Maallaqa guddaa erga. Ina warri waggaa tokkotti maallaqa ergu meeqa ergitee bara kana jettee osoo gaafattee ejentiin tokkochi qofti in millions ergan. In millions ergan. Okay? In millions ergu beeka. So what is wrong with that country? Maali rakkoon biyyattii sana? Diyaaspooraa humna hanganaa maatii mootummaa daareetti ergu miti kana. Maallaqni maatiidhaaf ergamu kun guddina biyyattii sanaa keessatti parsantii gara 30 ol kan ta'u 1/3 of that country jechuudha. Maallaqa diyaasporaan maatiidhaaf ergu. Diyaasporaan biyya sanatti galchuudha.
Diaspora humnaan ganaa kana qabu. Mee waan sardi dhiisame. Harkuma kudhan keessa harka takko qofa. Yoo maallaqa diaspora irraa seenu yoo ta'e, ummata Itoophiyaa bakka kudhanitti mura. Bakka kudhanitti mura. Bakka kudhanitti yoo murte miliyoona meeqa akka ta'u badhaa miliyoona gara 15. Okay, maybe miliyoona 13. Miliyoona 13. Laaloo badhaata. Diasporaan simply every day ummata miliyoona 13 ol sirraa barsiisee si jiraachisee yuunivarsiitii si baasee everything waan mootummaan sun barbaadu diasporaan godhaafi jiraachuu. Uummanni miliyoona 13 ummata meeqaati ilaala? Naannoo kamtu miliyoona 13 qaba? Wadhaamee sirriitti ilaala. Naannoo kamtu miliyoona 13 qaba? Hadha diasporaan yoo xiqqaate waa fida malee Itoophiyaa irraa waan barbaadu. Honestly speaking, biyya PhD ni si birrii 30 itti nyaata. Birriin 30 laala wadhaame PhD nyaatee birrii 30. Isn't it birrii 30 ji'aan doolaara 160. Doolaara 160. Taaksiin irraa muramee sanuu gana. Taaksiin ganaa irraa muramee, penshiniin irraa muramaa, inshuraansiin fayyaa irraa muramaa. Maaltu irraa muramne silaa tan OPDO irraa muramtu, tan kopheellee, tan milishaallee, tan maaliillee hundi irraa citee gibiraa fi gibirri qofti nu ani yaadadha. Yeroo an biyya ture parsantii 30 irraa murama. Yeroo an biyya ture parsantii 70 qofatu sigaa. Mindaa Itoophiyaa keessatti parsantii yeroo sana garuu baasiin yeroo sana nuti kafallu xiqqaadhaa ture. Akka ammaa kana heddummaatudha. Because isitu qeeqamanii qeequun hojii akka ta'e beektaa Suufiyaan. Rakkoon keessan isin faarsuu qofa beektanii. Isin rakkoommaan keessanuu mootummaa keessan faarsuudha. Harkatumaa oola. Paarlaamaan keessanillee doktoroonni waliin guurame hayyoota achi keessa jira harkatumaa. That's a shameless thing beek. Mootummaa biyyoota guddatanii yoo agarte mootummaa Ameerikaa akkana qabanii ol oolchan. Akkana qabanii oolchanii waan uummanni barbaadu dalagsiifama. Isin garuu mootummaan zamana TPLF fi walakkaan qonnaan bulaa harka dhaa ture, doktoroota guuraniit paarlaamaan booksiidhaan dhagaadhaan rukutaa yoo isin nuti dhaga'u dide harka tumtan. Okay? Harka tumtan qaaqaanyiin namaa bareedde. No, kana jalaa bayaa. Kuni guddinaa miti, beekumsaallee miti. Dhiiratu laal. Namni qeeqamuu argate carra qabeessa. Namni qeeqamuu argate, mootummaan qeeqamuu argatee qeeqa sanatti fayyadame carra qabeessa. Garuu mootummaan badhaadhinaa akkami? Boolluman naxxamise. Isin warra mootummaa fuudhee boollatti naqaa jiru. Warra mootummaa fuudhee waraana marsaa lammaffaatitti waraana ammallee ilmaan Oromoodha Eertara ficcisiisuudhaaf oofaa jiru.